Akkam jirtu barattoota nagaa keessanii yeroo darbe lakkoofsota hunda abbaa dijiitii lamaa liqeeffannaa malee walirraa hir'isuu ilaallee turre. Paartii kana keessatti immoo lakkoofsota abbaa dijiitii lama qabanii liqeeffannaadhaan akkamitti walirraa hir'isna isa jedhu fakkeenya fudhannee ilaallaa nu faana bu'a. Fakkeenyaa fi lakkoofsota liqeeffannaa malee hir'isuu fi liqeeffannaanis hir'isuu irratti lakkoofsota mana wal fakkaataa keessa jiran wal jalatti barreessuun kallattiidhaan walirraa hir'isna. Fakkeenyaaf mee 63 hir'isuu 25 isa jedhu kana yeroo walirraa hir'isnu liqeeffannaanii 6 irraa tokko itti liqeeffannaa. 6 irraa yoo tokko itti liqeeffanne 13 taha. 13 irraa 6 yoo hir'isnu 7 taha. Bakka 6 kanatti immoo 5 hafe. 5 irraa 2 yoo hir'isnu 3 taha. Deebiin isaa 37 taha jechuudha. Fakkeenya itti aanu mee ilaallu 51 hir'isuu 34 yoo hir'isnu meeqa ta'a? 1 irraa 4 hir'isuun hin danda'amu. 5 irraa 1 yoo itti liqeeffanne 11 ta'a. 11 irraa 4 7. 5 kanarraa 1 liqeeffanne waan ta'eef 4 ta'a. 4 irraa 3 yoo hir'isnu 1 ta'a. Deebiin isaa 17 ta'a jechuudha. Fakkeenya itti aanu mee ilaallu 90 hir'isuu 25 yoo walirraa hir'isnu 0 irraa 5 hir'isuu waan hin danda'amneef 9 irraa 1 yoo itti liqeeffanne 10 ta'a. 10 irraa 5 yoo hir'isne 5. 9 kanarraa 1 waan liqeeffannee jirruuf 8 nu hafa. 8 irraa 2 yoo hir'isnu 6 ta'a. Deebiin isaa 65 ta'a. Fakkeenya gara biraa 81 hir'isuu 46 yoo hir'isnu 1 irraa 6 hin danda'amu. 1 yoo 8 irraa itti fuune 11 nuuf ta'a. 11 irraa 6 yoo hir'isne 5 ta'a. 8 kanarraa dursa 1 liqeeffanne waan ta'eef 7 hafa. 7 irraa 4 yoo hir'ifne 3. Deebiin isaa 35 ta'a. Mee fakkeenya gara biraa ilaallu 62 hir'isuu 28 yoo walirraa hir'isnu 2 irraa 8 wanta hin danda'amneef 1 6 irraa itti liqeeffannaa 12 ta'a. 12 irraa 8 4. 6 irraa 1 dursa liqeeffanne waan ta'eef 5 nu hafa. 5 irraa 2 3 ta'a. Deebiin isaa 34 arganna. Fakkeenya gara biraa 19 yeroo hir'ifnu 5 irraa 9 yoo hir'isnu hin danda'amu. Itti liqeeffanna 8 irraa 1 15 irraa 9 6 ta'a. 8 irraa dursa 1 liqeeffanne waan ta'eef 7 nu hafa. 7 irraa 1 6. Deebiin isaa 66 arganna. Egaa barattoota paartii kana keessatti lakkoofsota abbaa dijiitii lama kanneen liqeeffannaa qaban akkamitti walirraa hir'isuu akka dandeenyu fakkeenya wajjin ilaallee jirra. Paartii itti aanu keessatti immoo lakkoofsota dijiitii 3 kanneen liqeeffannaa hin qabne akkamitti walirraa hir'isuu akka dandeenyu ni ilaalla. Galatooma.